أبي أحمد ملك ولا ده دكالان من أباك تامتال namni fakkeenya godhatu nama guddaa jedhee as keessa caffee akkasii qanii tokko laalee irraa bahe asirra jira tuqtuqii kanarratti. كدروني أنكتة جلان فانون ترجمو قبا دين سن الله سنما أكمل ترجتا دوي كنا أكمل تراد أبد نمي كم أكسر تراتو جدا أسيكو تكتوكي راتي نموني غرغدا نموني سياسة سنينارجن أتدي بيا فيسبوك إن كيس سامبل بلان راتو جدا خليسة أرجو يالا مناسونا بورين إستا أكوانت إمي سنتمرامي أبدت نو مالي فتي أكين ولك أبي جم اللي درون إنده يا أبو ولا أرسل لي بال اللي حرر اللي درون إنده من دنو وشافي ولا جبتشان مال أباس أرومو ولا جرا عنان أوجا بيشان غافتان ولا جان جم مرة ولا جبيك جدي ولا جيو أتي بيشان غافتو عنان سيكنا سنجد عنان سيكنا ولا جاسن مالي دهر كمال تدروني أو deebii wallaggaa deebu boote aananii dirooniidha jazaan wallagga goote boote aanan kennan san dirooniin deebi'aafi du'i kuni amma wanti raasaaru namni uummanni kun akkamitti mirga lubbuudhaan jiraachuu argachuu danda'a uummanni kun akkamitti mirga lubbuudhaan jiraachuu argata waraana miti kan du'aa jiru nama siyaasaa miti kan du'aa jiru bitamtoota miti kan du'aa jiru miskiina nama ol jedhee hin deemne jaarsa guddaa ijoollee daabboo harkarraa nyaattee fixachaa jiran kan buqqaa jiru kan gubachaa jiru kan du'aa jiru kanaaf kan akkamitti dhaabbachuu danda'a jedha dhimma dhaaba siyaasaa abaluu dhiisaa isin akkamitti dhaabbachuu danda'a kana bichaadhaan gaaffiin koo akkamitti dhaabbachuu danda'a ዳላ አብይ አህመድን ምልክ የወለደ ዲቃላ ነው ምን አባክ ታመጣል እናትን ልብ አባ ልጁ የአባቱን ቦታ ተክቶ ኦሮሞን እየጨረሰ ነው እናትን ልብ ደማ አባክ የቲፍ ደዋን ተከነት በረሰ ጀለት ይውሻ ልጅ ማሉ መነነቂ ኦሮሞ ደለጌ ጀናን አን እናትን ልብ ዳታ ፋኒ ነብይ እንደ ገርታ አኒ አብይ መብረ ደቁፍ ጋፍ ኢን ቢየከነ ዱፍ kiiloomeetira 400 deemee boote bulu dhabee karaa irra bule akkama isin danda'e garuun warri mootummaalle warri diroonii wallagga ergitan kun wallagga aanan bishaan yoo gaafatan aanan namaa kenniti jedha akkama diroonii itti erguun isin danda'ere eebade kijibdanii eebade silxaanni tudhada ango dhugaa jedhe maraaraan oromoon bilisan baatu جوارو سو كي سلطان قبته مسارا ملك سنسني امام مچچات نمتتي تناجچان بانو فرانكفرت يقول بغافني بيكرف تا دروني دان متا اورومو فيتتن ومن اورومو ادو فرتي چان توكو بيتي غور توكو جالمروتي غور توكو جوارتي غور توكو سنوندما كي سابدي كوتاتك ايسي كي سابئ خناف اكمتي توكومه ومن مسكين كوني mirgatti lubbuudhaan jiraachuu argata qabeenya saadhiis buqqa'uu saadhiis beela'uu saadhiis cabuu saadhiis azabamuu saadhiis akka mirga lubbuudhaan jiraachuu akkamitti argata yoo akkam goonee dubbanne eenyu jiyyoo dubbate eenyu bira yoo dhanne eenyu irraa yoo haasofne meediyaa kamirraa yoo haasofne nama kam yoo dubbisne mirga lubbuudhaan jiraachuu argata inni guddaan mirga lubbuudhaan jiraachuu ummata fixeeti miti ka ummata kana ammoo oromiyaa ummata kanarraa kadhaabuu danda'u mootummaa addunyaati yoo danda'ame haala danda'ameen iyyannaa kennu bifa ingilifaa wanni tiwiitaraan jedhee fakkeenya du'aatiin kun akka tasgabbaa'u maaliif tiwiitara osoo namni keenya fayyadame iddoo amma namni itti dhume san kallattii waraabanii osoo tiwiitara irratti warroonni achi jiran bal'innaan tiwiitara irra gadhiisanii yeroo tokko miidiyaa illee namarra cufaa waan akkasiisan osoo beeksisanii waa hunda wanna godhanii riippoortii godhanii baay'ee gaariidha jedhee tilmaaman akka kanatti akka kiyyatti maali gurra addunyaa namaa seenuudha dhumaatiin uummataa Tigraay wanti ittiin nu caalte waan kan tokko namoota addunyaa irraa isaaniif dubbatee uummata addunyaa kana beeksisu waan qabduuf wanti sagaleen isii dhagame wanni dhumaatiin uummata isaanii durse ka ummata ka wanitti oli beekame biyyoota gurguddatan jiraatanii warroota abboota siyaasaa dubbisuu danda'u namoonni biyyoota guddatan jiraatan akka Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa eessa kan jiraatanii jechuudha namoonni hin jiru amma kaleessa tuktukii mana baay'ee keessatti argeera
amma guyyaa lamaatti dhimma kanarraa haasa'u namni naaf hin jedhu as tukkii irratti maaliif haasa'u achi deebi'anii jechuudha. Abboota amantaa ta'u abboota siyaasaa ta'u achi deebi'anii maa sagalee hin taane keessaan. Isinii kokkee qabdanii jechuudha. Addunyaa kan akka beeksise. Oromoo dhumtu garuu hin beeksistan isin beena wal beena waan ta'eef guyyaa lama sadii dhuftaniitiin keelloo miidiyaadhaa fi OMN irra dhuftanii waa dubbattanii Ingiliffaa dhumiitii Oromoo kana Ingiliffaan isinii dubbattanii argine maaliif ree akka faranjiin dhageettuun feetan ka Tigreew Tigriffinaaf Arabiffinaaf iskeel gabbisaa sun fa'a Tigriffaan isaa haasa Ingiliffaan isaa haasa awaanummaan inni naasu hin jiru dhumiitii Tigree kana ka Oromoo awaan Oromoo malee hin dubbatun yookiin yoo guddate Amaariffatti dabala akaakayyuudhaan jaraa akka dhageettu Profeesara kenna aktiivistii kenna minxisiriyyoo kenna siin jedha bukaataa markaatoo bittee Dr. Profeesarnata saniyyuu miidiyaa kamiin irra dhufee paartii kamuun qe'e waa'ee dhumaatii uummataa san dubbatamanii ebalumaa cadhise ebalumaa dubbatin jedhe ebalu jaba ebalu laafan jedhe namni gaafa ummataaf dubbatu maaliif rakkoon ummata keenyaa kana maamila garana jiru garana baay'ifadhaa deemaara malee ergaa ummataa waa dabarsuun qabu namni kee an dhugaa siin jedha nama tokko tokko yoo laalu an namni fakkeenya godhatu nama gudda jedhee as keessan waa'ee qara akka nama siyaasaa keessan laalu keessa caffee akkasi qanii tokko laalee irraa bahe asirra jira tuqtuufii kana irratti ni fayyadama laalee irraa bahe irraa hubadhe wanni gorsan ammoo waa'ee yaada ofii qofa waa'ee ummataa dhiisan kun akkamitti paartiif moo ummataaf dhaabbata ummata jaalatamoo paartii fi deeggartoota horachuu barbaada uu jedhee gurra qabatee ummanni kun maal iyya wanni namni jedhu hin jiru Ko tuktukiin iddoo jechuun meediyaa jabaadha yookiin dhimmi siyaasaa tokko irratti hordofamu jedhameellee yaadamu nama akkasitti iddoo ittiin kennu wantoota akka feesbuukii kanatu fayyadamanii telegiraamii naamina kan fayyadamanii warri poosti gochuu danda'anii jechuudha. Akkasiidha inni guddaan rakkoon keenya jechuudha narraa kaasee amma guyyaa lama duwwaa soofna isa dabarraan kalaasiin dhiisna bara. Na chaalenjii kan keenyatti deebiin. Waan sun maalirra ga'ee jennee boodurratti hojjechuu hin dandeenyu. Innaa akkasiidha. Yaada baay'ee isaa akka mata dureetti kan qabadhilee kan irraa haasoftan hin jirtu. Yaada bareedaallee kan kaastan jirtu. Walumaa galatti kaasanii haasa'uutu hin taane hojiitti jijjiiru. Kabajan jaalatu itti Oromoon tun isin baatti barsila warra wanna baala silxaanota kanniin jechuu dhaaba Oromoo warra jettu tanniin wallaahi Oromoon mataarra isin baatte bar isin baachuu eessa bira argitan beeytanii osoo ati Wallagga ajjeestu baale callistee silaalu osoo ati Shawaa ajjeestu Arsii fi Harargee fi Jimma teetteen silaaluun mataarra si baachuun kana tare hin jiru bar kana guutuyyuu qabsoon dhoote sun Jawaariin daggafamtee fuudhamtee hoodhaa isiniin jedhamte carraa isinii kennuu Oromoo sila asirratti bartan ilmaan Wallaggaa osoo dhumtu dhaabatanii carraa isinii kennanii isin laalaa jiran garuu hin beekne isiniin galu kasta teessanii dirooniin dhooytan hanqattanii nafxanya harkaaf harma kadeenu murte jalaan itti ergitan jalaan nu ergaa jirtanii bar waa isin onnee qabaattee Wallaggan seentu nafxanyaan isintu erge wallaahi isintu erge isinuma mataa keessan isinum namni nafxanyaa ummata Wallaggaati ergeetiin guyyaa takkaan nafxanyaa nama 350 kanaan dura nama 60 meeqa ficcisiistan 62 dabaltanii ammallee 350 nafxanyaa ka ficcisiistan isin mataa keessan in ergitan malee nafxanyaan kilaashii qabattee Oromiyaa kana asin seentu yoo akka tasaa sakkarte malee sakkarte yoo wallaaltee tuma tangadaggadaa Oromiyaa tana akkana mataadha seente malee Wallagga የተረገመች ምድርቱን እያሉ አይደል እንደ አስረት ሶዳራ ማልብራ አከሲ አባራን ሶዳ ጀራራ ኮከት ገልተ ዱቢን ኢዝንቱ ኤርግ ኢዝን ዱረ ኤርግተኒ ዮ ልዩ ኃይል ዮ አጋዚ ዱረ ኤርግተኒ ካተኒ እንሰውተን ፈተፋኖ ጎተኒ ፈመከሰኒ ፍጭ ሲስተኒ ና አላ አቡኩ
Tuwii martisiitu ta'uuf hin deemtu. Osoo midhaan dhabame marga dheeddi. Waa wayii hojjetteetiin nyaachuu hin dandeettu. Dalagachuus hin dandeettu. Horii dhase wallaahi billa. Kanaaf ati uummataaf sagalee kan taatu ayyuu kee dabalattee abboota amantaa kee dabalattee abboota gadaa dabalattee arsistoota dabalattee namoota ala jiran dabalattee sagalee taata. Fooyyessuu dandeessaa jechuudha. Yaada fooyyaarra gahuu dandeessa. Innaa amma sanan taanetti yeroodhaaf akka macaawataa sirraa haasofnee inni baanu sun sanuma. Inni tokko kana jechuudha. Namoota akkasii dabalattee yoo irratti hojjette yeroo malee irratti hojjette yaada fooyyaa 100 keessaa 5 yoo goote uummanni kun baraaramuu danda'u. Mirgatti lubbuudhaan jiraachuu argachuu danda'u. Fedhii adda addaa baafannee deemuun akkasumas immoo goola badda addaa goonee bakka garaagaraa tolii gadi deemnee akka barbaadne dubbachuu ammallee immoo dhaaba garaagaraa jala fiinnee akka barbaadne ta'uuni fedhii hawaasaa sana ganneeti baafannee nama jala fiiguu ta'a jechuudha bira. Amma yeroo ammaa keessatti yoo dhugaa dubbannu taane duutii uummata kanaa baay'ee garaa nama nyaata. Ammas immoo qabsoon ani Oromoof godhaa ture keessatti qabsoo gadi aantu kana takkaas hin agarre. Ammallee immoo rakkoo Oromoo keessatti akkana ta'e takkaan agarre jechuudha. Maal inni waa sadii yeroon ilaalu jechuudha. Tokkoffaani kaleessa dukkana keessa teenyee duunee hadha ifa keessa jirra jechuudha. Har'a ifa yeroon jedhu etuu sadarkaa addunyaatti jechuudha sadarkaa ibillee addunyaatti namni nu daawwatuutu viidiyoodhaan kallattiidhaan akkanatti ilaalaa du'aa jirra jechuudha. Inni immoo lammaffaani Oromoon guutuun yeroo ammaa kana keessatti abbootii amantaa dabalatee abbootii siyaasaa dabalatee hayyoota gurguddaa dabalatee amma warri biyya jiru cal jedheetuma taa'ee jechuudha. Takka namni guyyaa takka gadi ba'ee mee sarara takka barreessee dhimma waloo jedhee gadi ba'ee waa dubbate takka hin jiru jechuudha. Amma jiraachuuf deemaa hin jiru. Inni sadaffaan immoo yeroo ammaa keessatti rakkoon jiru. Amma nuti ni haasofna waa'ee miidiyaa jechuudha bara karaa lamaan hin fudhataman qabu karaa tokkoon silaa fudhatama qaba jechuudha. Karaan lamaan inni fudhatama hin qabne namuu guutuun isaa akkuma jirutti mana isaa gadi banateetuma taa'ee waan barbaade irraa caffaraa jechuudha dubbata. Kun sirrii miti jechuudha. Ammallees immoo deemanii ammasii sagaleen namaa suni waraabbiin iddoo inni ga'u amma neefatti mana wanni dubbannu kun bu'aaleen iddoo inni ga'u sana jechuudha bara tuubeenee dubbanne malee akkuma kanaan dubbachuun bu'aa sun nuuf iyyuu hin qabu jechuudha bara. Tokko inni gama biraatiin nama jala deemnu sagaleen keenya waraabamteeti gara Oromiyaatti Oromoo fi Oromiyaa akkaataa ceesuu dandeessu Oromiyaa nagaa irra buusuu dandeessu irratti sagaleen kun nama waraabee lafarratti jechuudha bari Oromoo qaqqabsiisu ta'uu qaba jechuudha bari. Iddoo irratti saaxilee rakkoo gurguddaa keessa naqee jechuudha bari. Kanaafuu jennaan yeroo ammaa keessatti Oromoo yoo barbaachisa yoo dhugaa ta'e yeroo ammaa kana keessa dhaabbilee siyaasaa fedhee haa ta'u abbootii amantaa haa ta'u jiraataa biyya keessaa fi ala jiraatu haa ta'u dhimmi kun nama Oromoo jettee ofitti amantu guutuu barbaachisaa jechuudha bari. Waan kanarratti furmaata gochuudha. Akkasumas immoo jechuudha bari karaa eekumsa siyaasaatiinis karaa hundaanuu jechuudha yeroo kana keessatti dhimma nuti dhaabbannee gadi teenyee jechuudha bari rakkoo keenya waliin ilaaluu dandeenyu bira geenyee jirra jechuudha bari. Yoo immoo kana hin taane ta'e dhimmi kun dhimma Wallaggaatii dhimma Shawaatii dhimma biraati yoo jennee amma deebineetuma waa'uma kanaatiin laayikii fi sheerii argachuudhaan waan na dubbanne furmaata fiduu hin danda'u jechuudha bari. Kanaafi karaa hundaanii dhiibbaa ani egaa dhufaa dabra keessatti namni biyya ofii xiyyaaraan rukutu xiyyaara faan rukutamuu ta'e galamee egaa wanna hedduudha egaa waan safuu keessa nama galchu hedduudha. Du'aan namaa bakka jimlaadhaan akkasitti jechuudha bari lafarratti ajjeesanii qofa osoo hin taane iyyuu bira dhaabbatanii suuraa ka'uun suuraa kaasuun wanta kana ture jechuudha bari. Ammallee kanatti deemaa jira. Kanaafi egaa dhugaa rabbi egaa dhumnee lafarraa dhumuudha egaa yeroo nama barbaachistu kuni kanaaf akkasitti otuu deemnee namni akkas godhaa akkasin godinaa Oromoo wal ajjeesaa jira nama akkanaatu hin jenne sirnatu Oromoo ajjeesaa jira waan ta'eef sirna kana Oromoon gadi taa'ee waliin yaaduu qabaa jechuudha bari. Kanaafi keessumatti gaamma jechuudha bari hunna karaa shiftootaatiin karaan hedduun Oromiyaa irratti abbaa waan hin qabaanneef banamee jira kellaan jechuudha. Egaa kanaafuu Oromoon hundi kanarratti yaada wayii kenna. Gadi taa'ee Oromoon hundi waliin yaaduun yeroo amma keessa barbaachisu jedheetiin yaada. Haala kanaan yoo hin taane ta'e ammallee rakkoon ittuma fufaa deemaa jira. Yeroo ammaa kana akka biyyaattis biyyi jechuudha itti gaafatama qabaachuu qaba. Itti gaafatamni erga hin jiraanneen boodatti
anis qawweenan si bulchaa anis akkanan godhaa yeroon isaa dabree waan jiruuf yeroon ammaa kun egaa hidhannoo sammuutiin illee waan hiikamuu danda'u hawaasni kana barbaadaa isin jiru yeddugala kana keessatti immoo warri hawaasa irratti xiyyeeffatan kun otuu dhaabbattanii gaariidha maaliif hadhallee yoo nama jalaa baatan borrabbi jalaa ba'uu hin hafu damozni isin argattan kun qabree keessanis ijaaruu hin danda'u akiraa keessanis ijaaruu hin danda'u garuu itti gaafatama hadha yoo dhabnellee bor jechuun itti gaafataman dhabdanu of eeggataa utuu deemanii gaarii jedheeti yaada. Woboon balleessa jedhee isa durooriyaan dhaaru isa uummata nagaa hedduutti fixaaru. Egaa gumdoo akka fuudhaniin awwaalle maal gooti irraa dhoggiti bineensa nyaatu ka diina kaabara kanaaf Oromoon haidhaaf Oromoon qabdu. Sautorra dhaabbadhee badawaan ofii kana yoon finfinnee gadi laalu daanga mootarreesse godhoon kabuchi keessa lachiko maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Lachiko maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dubbaddu yaada jiila baan durri koo irratti awwaalame eebaleka maalaan rafee bula alagaan saamame. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa.